Hayye hayyee harka fuuni yoo yaashamaan maan Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessanuu akkam nagaa jirtanii nageenya keessan badhaadhaa oolti bultiin bahaa galti teessan nagaadhaa akkam fayyaa keessanii ani obboleessa keessan jubbee jibbishaa hoonasituu birraa chaanalii hoonasituu birraa sagantaa gaggababduu yeroo maraa isin barsiistuu fi hamma tokkos takka yeroo takka isin bashannansiistu qabannee isin dhiyaanna jirra hanga xumuratti nu wajjin tura warroonni chaanalii keenya faaraa taatan mallattoo chaanalii ol beelka jiru seerra keettanii sabiskiraayib gochuu ni dandeessu. Har'aan tana waa'ee sooshaal miidiyaa irratti kadeemamaa jiru waa'ee gudeedda shamarraniiti yookiin gudeeddiin shamarran umrii maleedha irratti deemamaa jirudha. Akkuma beekamu guyyaa har'aan tana naannoo Amaaraa keessatti gochisu kan isaan tokko taasifamee jira. Gochi kunis namni umriin isaa hedduu yookiin dargaggeessi tokko daa'ima waggaa afurii hin caalle irratti gochisu kan isaa raawwachuudhaan dubartii akka yookiin daa'ima takka lubbuu isii galaafachuu danda'eera. Kun gocha baay'ee suukaneessaa fi mattafaadha. Ilaa ammaan tanatti irra deddeebi'amee hawaasa keenya akka barsiifamuu qabu dubartoota gocha hin taane irratti raawwachuu dhabuudha. Jidduu kanas yeroo tokko shamarran keenya jechuudha yookiin of eeggannoo gochuu dhabuudhaan akka hin taanetti jaalala keessa galanii ofii isaaniitiif iyyuu lubbuuf baasurra yeroo gahantu mul'ataa jira. Kanaaf ammoo shamarran keenya yeroo baay'ee of eeggannoo akka gootan kabajan isin gaafanna yookiin isinitti himuu barbaanna. Shamarran yookiin dubartiin kabaja qabdi, dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin addunyaadha, dubartiin jaartiidha, dubartiin mi'eessituu addunyaati, mi'eessituu jiruuti. Akkuma yoo ittoo yookiin shiroon soogidda malee hin mi'oone jedhamu sanitti dubartii malee jiruun addunyaa hin mi'ooytu. Dubartiin haadha dhiiraati, haadha leencaati, haadha gootaati, haadha mootummaati, doktoroota, profeesaroota, injiinaroota, sooshaal workaroota warroota addunyaa irratti akkana addunyaa tana sochoosaa jiran kana teknikaalota yookiin teknishaanota addunyaa keenya waan hundaanuu warra addunyaa teknooloojikaalii yookiin saayintifikaalillee qabee deemaa jiru kana warri horii akkana nu baay'isee jiru addunyaa nu agarsiisee rabbiin biratti dubartoota haqa nurraa qabanii dubartoonni kabajamuu qabdi. Dubartoonni yoomiyyuu taanaan kabajni isiidhaaf mala garuu ammoo warroonni tokko sooshaal miidiyaa appilikeeshinii adda addaa fayyadamanii waan hin taane hawaasa keenya burjajeessaa jiranii piliis of eeggannaa gootanii appilikeeshinii hin taane fidanii shamaraa fi dhiira gidduutti summii uumaa jiranii wal jibbiinsa uumaa jiranii nullee of nu jibbisiisaa jiranii namni tokko waan kan argu ni rifataa maatiin ni rifataa namni dhugaasiyaa irra caalaa namni biyya keenya namni Itoophiyaa jiraatu intarneetirraa akka intarneetiin Itoophiyaa keessatti baay'ee intarneet aksesiin baay'ee wiik akka ta'e baay'ee dadhabaa akka ta'e namoonni beekaa. Garuu ammoo maatiin keenya yeroo nuti ediitingiidhaan footoo hin tattaane sooshaal miidiyaa irratti baafnu dhugaasee rifataa. Shamarran tokko illee dhugaasanii rifatanii hooma dhiironni gocha akkana irratti raawwataa jiran sanii rifatanii dhiironnis gocha hin taane raawwataa osoo jiranis warroonni hin taanes appilikeeshinii addaa uumtanii shamarran keenyaa fi dhiira keenya jidduutti jibbiinsa uumaa warra jirtan akka of eeggattan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya sagantaan keenya waa'ee shamarran irratti kan xiyyeeffate kana fakkaata. Gabaabumatti jeneraalii dubartiin amaana rabbiiti jedhanii dubartiin amaana rabbiiti. Dubartii haa kabajnu, haa jajjabeessinu, wajjin haa dhaabannu, hamileetti haa goonu, bira haa dhaabannu. Gocha hin taane irratti raawwachuun haa dhaabatu. Yoomiyyuu mirga keessaniif walqixa dhaabannaa. Isaniif dhaabannaa dhaloonni haaraan mirga keenyaa fi mirga keessan qixa akka kabajamu diimokiraasiitti warra amanu waan ta'eef diimokiraasiidhaan akka mirga keessan walqixa kabajamu isin gaafanna yookiin isin ibsuu barbaanna. Garuu kana wal qabatee warroonni appilikeeshina sobaa uumtanii appilikeeshinaan ediitu gootanii shamara akkatti afaan hodhee shamara akkana godhee ofii appilikeeshinii gabbuuftanii gocha hin taane gocha burjaajessaa hawaasa keenyallee jeequ shamarran keenyallee jeequ namaaf namallee jiru walitti hadheessu kan shamarran keenyaa fi dhiira keenya jidduutti illee summii warra uumtan. Warroonni nama biyya keessa jirullee akka hin nagaan jiraate shakkii ilmiti yoo yakkaan jala godhanii daa'ima intalattii yoo yakkaan jala godhanii jettee haati dhiiraa biyyarraallee jiruu hin taane akka hin jiraadhu akka yaaddoodhaan waxalamtu galaan yaaddootiin akka liqimsamtu warri gootan of eeggannoo godha.
appilikeeshinii yaa'u kun baay'ee miti. Nuti ka faranjiin muudii nurratti qabattu kana isin immoo muudii uummata keenya irratti qabachuudhaaf hojii deemtan kun baay'ee nama qaanessaa. Kun wanni appilikeeshinii addunyaan ofii isaa warroon injiinaringoonni ofii isaaniiti injiinaringoonni addunyaa ofii isaaniitti oomishanii galii irraa argataa uummata keenyatti muudii ittiin qabatanii garuu uummanni keenya achirraa fuudhee uummata keenyatti muudii hin qabatuun waan dubbatti hafummaadha. This backwardness waan ta'eef let be awake. Yeroo kamiyyuu haa dammaqnu ufaa beeynu waan kennan haa boonnu galatoomaa ulfaadhaa aan obboleessi keessan Jooppeen hedduu isin jaalataa kabajamaan isiniin jedhaa chaanaalee kenna subscribe irra deddeetanii subscribe nu godhaa nu cinaa dhaabadhaa nu jajjabeessa isiniin jenna galatooma ulfaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa.